yeroo waaqayyoo dursaa yookiin iddoo guddaa argatu maaltu ta'a? Macaafa qulqulluu keessaa seenaa mootii Israa'elootaa baay'ee dubbifanna. Mootonni tokko tokko kan akka Daawit, Salamoon, Yoosiyaasii fi kaan waaqayyoof iddoo guddaa kennanii mana qulqullummaa ijaaranii sabni Israa'el waaqayyoon waaqessanii fi isaan abboomanii macaafa qulqulluu dubbisanii fi dubbisiisanii darbani. Bara mootota kanaa waaqayyo lafa Israa'elii fi saba Israa'elii fi nageenya, tasgabbii, mo'icha, eebbaa fi badhaadhinaaf kenne. Mootonni tokko tokko garuu bara isaanii keessatti waaqayyoon irraanfatanii waaqa tolfamaa waaqessanii akka sabni waaqayyoo waaqa tolfamaa waaqessaniif isaan jajjabeessanii darbani. Bara isaaniitti immoo garbummaa, mo'atamuu, diigamuu saba Israa'el, diigamuu Yerusaalemii fi mana qulqullummaa faatu raawwate. Bara kakuu haaraa keessattis Yesuus gaafa mandara Yerusaalem, Samaariyaa fi Galiilaa keessa adeemaa ture, cubbamoonni hedduun Yesuusiif jireenya isaanii keessatti iddoo kennaniitu isa dhaga'anii fayyaniiru. Warra akka Phexros fa'ammoo Yesuusiif iddoo guddaa kennuu isaanii irraan kan ka'e waan hundaa dhiisanii isa duukaa bu'aniiru. Kaan ammoo Waaqayyoo fi ilma isaa Yesuusiif iddoo kennuu dhiisuu isaanii irraan kan ka'e kakuu Waaqayyo saba Israa'eliif kakate sanarraa hanqataniiru. Kun egaa waan barumsa keenyaaf macaafa qulqulluu keessatti barreeffamedha. Har'a Waaqayyo mana keenya keessatti iddoo qabaa? Yaadaa fi karoora keenya keessattoo iddoo qabaa? Mana jiraannu keessatti Waaqayyoon hin waaqessinaa? Gaa'ela keenya keessattoo sagaleen Waaqayyoo iddoo qabaa? Qabeenya keenya keessatti Waaqayyo iddoo qabaa? Jireenyumaaf jennee hojjennu keessattoo Waaqayyo iddoo qabaa? Walumaa galatti Waaqayyo jireenya keenyaa fi ba'uuf galuu keenyatti keessatti iddoo qabaa laata? Deebii isaa isiniif dhiisa. Maatiyos boqonnaa 6:33 irratti gooftaan keenya Yesuus akkas jedhe. Duraan dursaatii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaachachuutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Irran deebi'a. Duraan dursaatii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaddachuutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Dubbii kana kan dubbate Yesuusidha. Yesuus waan nyaataa fi waan dhugaatiif hin yaadda'inaa yookiin waan nyaattanii fi waan dhugdanii barbaachuutti Waaqayyoon iddoo hin dhawwatinaa. Dura mootummaa Waaqayyoo barbaaddadhaa malee isa kaan hin dhabdanii jechuu isaati. Kennaan gaariin hundumtuu Waaqayyo biraa waan ta'eef yeroo nuti mootummaa Waaqayyoo barbaaddannu akkuma mootota durii mo'icha, nagaa, tasgabbii fi eebba Waaqayyoo arganna. Waaqayyo mataa jireenya keenyaati. Akkuma mataan keenya gubbaarraa qaama hundaarra ol jedhee jiru Waaqayyos akkasuma hundumaa irra olaanee jira. Yeroo Waaqayyoon olaantummaa dhawwannu garuu akka nama mataa isaa gubbaarraa gadi buusee miillaan yookiin harkaan geggeeffamuu taana. Isa kana Waaqayyo nu haa oolchu. Egaa hangafummaa Waaqayyoo barbaachisuu isaatti waliigallee Waaqayyoo fi akkamitti jireenya keenya keessatti iddoo kenninaa? Waaqayyoo fi iddoo kennuudhaa fi inni tokkoffaa nuun gochuu qabnu yeroo keenyaa fi qalbii keenya kadhannaadhaa fi sagalee Waaqayyoo fi waaqeffannaa fi kennuudha. Inni lammaffaan nuun gochuu dandeenyu immoo humna keenyaa fi horii keenya babal'achuu mootummaa Waaqayyoo fi oolchuudha. Inni sadaffaan immoo waan jireenya keenya keessatti olaantummaa argate yoo jiraate isa gadi buusnee olaantummaa Waaqayyoof kennuudhaan ulfina isaaf kennuudha. Inni afuraffaa immoo yeroo hundaa waa murteessuu keenyaan dura yeroo waa goonu, yeroo waa dubbannu Waaqayyoon ofirratti ilaaluudha. Sagalee Waaqayyoos yeroo hundumaa geggeeffama godhannee waan achi keessa jiru ilaaluu, dubbifachuu fi yeroo hundumaa xiinxaluudha. Egaa kana yoo goone gargaarsa Waaqayyootiin Waaqayyoon jireenya keenya keessatti, mana keenya keessatti hangafa goonee olaansina. Yeroos immoo Waaqayyo nagaa isaatiin, tasgabbii isaa fi ayyaana isaatiin nu wajjiniin ta'a. Egaa seenaan macaafa qulqulluu hundi kan inni nu barsiisu Waaqayyo akka inni jireenya keenya keessatti waaqummaa fi olaantummaa qabuudhaati. Kottaa olaantummaa Waaqayyoof kenninaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waan na dhageessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu.